gumaa walirraa fudhadhaa jennee akkasuma mallee miiciyyoo takka tawarra gursum ta'iccitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umaraa damni yaadattanii dubbii tana qottoodhaan cicciranii miiciyyoon karaa deemtu hoggaa suudii dhayitu riyaad hoggaa dhayitu ummata keenya namni miiciyyoo san ciccire abaluu fi abaluu iccitii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee Sa'adaadhaatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Sa'adaa keessattiidhaa jirti. Maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifne eessumaas dubbifne haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu. Eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma miiciyyoo arsiidhaa takka sagandii miiciyyoo hamarraa umaraa damni yaadattaa miiciyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan. Eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti miiciyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzama hijra dawlii yookaan International Organization Migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee miiciyyoo takka miiciyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keessaa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte miiciyyoo san meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii ette doolaara 700tiin miiciyyoo sanirraayis fuunee miiciyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessatti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a. Wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sanbira kuti ammallee dhaggeeffadha. Miiciyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti miiciyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhuu. Tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira. Hudduu duubaan dhalaa Oromoodhaati keessa guranii achirraa dhalaa Oromoodhaa kireessanii. Arabni nam sadiin notifikashina kubbaa miilaatiin na dhufa. Dhalaa dhiira Arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa jaamu. Tasliisitti miiciyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti Arabaa mana keessatti miiciyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee miiciyyoo feenti taate. Achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne akkasuma mallee miiciyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati haboo isiidhaatiitu nuffide miiciyyoo saniis fuunee miikaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababaa miiciyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha. Miiciyyoo walloo. Keengi obsaa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee daldalootaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha. Ni gabaabsina. Hedduu galatu. Tootaaluma nuti bira qottus. Waa'ee dallaalotaa. Hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefusitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisii viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergeessu manuma kana keessa jira. Haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa haifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan ajjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee uummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shuguxii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee
hoosha sagal gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti hoosha jechuun kun afaan arabaati mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan dhalaatti gudeedan dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha sagalirratti hoosha lamammaas hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 anka maqaan na bira gahee nama 11 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye. Anis gara boodarratti achitti eega looyarri UN'dhaan na jala bu'ee Obsa jiddumaanii fiidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana Okay. Itu dia benar jiddumaan fiidiyoo kana illee adeemna. Ada lagu kan dukanaan. Sakan di agarsiisi si adaba. Sakan di agarsiisi. Gabaabumatti raguma akka ta'uu fi Ya si adaba. Dafiti osoo TikTok irratti hin deebine. Laal namni michiyyoo duraa san akkasitti hidhe hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa sadii jeese shamarran Oromoodhaa sadii jeese. Eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa dhalaa Oromoodhaa sadii lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalatii Shaa'ur Balqaadii jaan. Afaan Oromootti hoggaan maallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taate. Fayyaa ta'e obsa asumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka information qabdanii. Laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti dura hoosha gadhaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa Nuuraddiin Yuusuf Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddiin Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Haamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qabaa. Haamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana amma immoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa lammaffaa Nuuraddiin Yuusuf sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Haamarraa Umar Adam akka ummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa uunu asmarra dhaabneetti wannoo goonamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as kasii garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa jirtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirruun isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa amara itti dhufta maqaa obsumaan achi listii baafatee boodatoota halluu guutuutti ibsana waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaatiif fi gahee hojii isaanii wajjin kannina. Maqaan mobsaan si gaafate kana booduma bakka silaa jara minusan keessatti himu. Warri amma dhuftaniif warri duraan jirtanis akka isin hubattanii fi wanni irraa haasaa jirru rakkoo uummata keenyaa lubbuudhaan du'uu, qaama sollifamuu, ajjeefamuu, maallaqa saamamuu biyyarraa kaasee hanga Saudi Arabiyaatti waan nama keenya irratti raawwatamaa jirudha. Wanni amma haasoo jirru kuni akka isin hubattaniif namoonni as gubbaa jiran ka hojiiwwan kana haasoo jirru tokko obsaadha, lammaffaan Maamataa Damii, sadaffaan Haamaraa nama jedhamu, afuraffaan ammoo Afrikaa Paawariidha. Jarri kuni warra Okay, jarri ammoo jinaasuu jiru seeraan alaa waggoota baay'eedhaaf irratti hojjechaa ture gumaa namoota nama du'an gabaasuudhaan dhaabbata mirgoota namoomaatiin miidiyaalee Oromoon qabduun sanirraan kaafee immoo mootummoota Somaaliyaa, Itoophiyaatii fi Yaman wajjin wal ta'uudhaan namoonni yakka hojjetan kun akka isaan saaxilaman akka isaan itti gaafatamummaa fudhataniif warra hanga danda'utti carraaqaa turedha. Jalqabbii waan kanaa maali rakkoon achi gaggeeffamtu maal ka jedhu hundi keenya dhageeffachaa turre sirriitti isinitti himuu turanii gaheen hojii warra godaasa seeraan alaa aangoo qabanii fi itti gaafatamummaa qaban kana fayyadamanii maal fa'aa hojjettan maal fa'aa furtan ka jedhuu fi namoota dhuunfaa irraa kaasee hanga walootti birrii irraa kaasee hanga humna namaatti waan sirreessaa turan waan hojjechaa turan sirriitti nutti himanii jiranii kan asumaan naa qabadhaa.
Amma immoo obsaa isinummaan carraa walii kannatanii wanni guddaan uummanni hundi baruu barbaadu. Akka Nuti illee baruu barbaadnu hayyee qabxii. Afrikaa Paawariif kan dhiifama naa godhi hoggaa waan Okay. kana dalaynu nuti Daarekteera Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa bakka jiruttiif keessa finneeti Dajanee Guutamaadhaa achi nu keessa jira viidiyoolee dhuftu tana guutuu ijaan harka Daarekteerri Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa achirraa wajjin dalagaadhaa turree jechuu barbaadeeti garee san keessa jira. Fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e. Okay. Afrikaadhaaf carraa kanneetiin gara waan hin barbaade kanatti akka dabara. Namni hedduun kan eeguu waan jiruuf anillee waan kana barbaadu. Wanni an jechaa jiru kun xumura takka goolabbii takka ammoo furmaanni waan kana akkamitti dhufa qaamota sana akkamitti eeruusaa arganna kan jedhudha. Afrikaa waan dabaltoo qabaatte haasaan gammaa sun kanarratti waan nu dabali achuu taalla gara qabxii nan kaase kanatti. Naaf olcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan inni nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanti waldaa ittisa godaansa seeran alaa waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ife anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka turretti akka itti ani as dhufe obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii. Kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture. Ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture. Achirraa isiin akka hin taaneen harkaa baatee isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira ilmi isaa nu bira guddate jechu soddaadha ree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaa'ama achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettii tiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemtee tiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaatu. Annee karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an. Qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa godhe hedduu asirra wanni ibsuu fi wanni inni godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwatee tiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi ba'ee booda ammallee mallaqa nu gaafate mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200,000 galchine kanallee hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Ijoollee sadiin of bira naqee itti erginee hiriyoota itti ergineen hin dadhabnee karaa Pestala mika ke kaesni kana taate ujullente muda harra meetira dhibbu Obsa Afrikaa jeequ jirana fakkaate networkin. Maayikii cufii banaddo Afrikaan dhagamtu Enciccitaa? maayikii cufii banaddo. Amma tolee jiratte ofeeyya tolee jira amma. ayyee tole Tolee jiratte of. ni baami Isa sossoy. Yaa. ummati ye hatiya wam beene mooti yookaan maqaan kiyyas Jamaal asuma keessa Jamaal Abdul Jabbar jedhama yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan tee mormachi ne dhageessame Itti fuuf sirra keenya. ilmaan tee tana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhuun haadhatiya sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatiya kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessiifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeran ala
tetti dhiyeessinee waan kana kanallee fudhattee ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeran alallee gaafatee kun itti warwaatee homaa wanti godhamuun jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaaddara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. Haa ta'u malee sanillee hin gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaara qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeran alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame waan inni qabu hin jiru. Ummanni kun kan jiraatu gaara qixxeetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture. Ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu dide jechuun namni kun. Ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeran alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu ka akka Anas akkasuma as jira Amarallee ay jira jala deemee kan hifatu takka waraqoma qabadhee eeggachaa ture achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafne fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'ee kasii ergu taate ani ergee fiiraa fuudhee araba gurguratee mana fincaanii keessatti hidhanii riyaala 15,000 gaafatan jechuun obboleettiiti. Isii takka keessa riyaala 15,000 gaafatanii achirraa Muhammad Shurrubbee karaa cufuun galatoomu asirratti galatoonfachuu barbaada. Karaa cufuun isilleen mallaqa haga jiru warri akkasuma ittisa waldaa godaansa seeran alaa kunillee obboleettii tiyya dura ilmoo irraa qabu san irrallee kara riyaala 10,000 buufatee asillee mallaqa waldaa ittisa godaansa seeran alaa hirmaatee mallaqa buusanii fi haala Okay, network sana fakkaata. jedhamu waa'ee isaa Yusuf kan jedhamu irraa hedduu Bakka Maama Shurrubbee sana jalaa anillee baasee ergaa fi ture namni kan dhagahu. akka ajjeefamu Yeroo deebi Maama Shurrubbee bakka Maama Shurrubbee itti san naa ibsisire. Muhammad Ayya. kadhatanii erga dadhaban rukkaaba isaa akka karaan dabarre Muhammad Shurrubbee koree keessa jira waan ta'eef rukkaaba isaanii harkaa qabee haala rukkaaba isaanii inni harkaa qabeen obboleewwan tiyya bin bahanii deeman dabran jechuudha. Haatu waldaan ittisa godaansa seeran alaa qabsoo inni godhe qabsoo qoomiti. Ummata kana mootu haga federaalaa deemee beeksisuun anatu beeksisaa ture. Hanga federaalaa deemee ummata akkanaattu jira jedhee viidiyoo isaanii argisiisuun ummanni sun yoo as galu as jiraatu taate jala deemee nu hubachiiftee waraqaa mana murtiitiin mirkanaa'ee isaan irraa fudhee karaa mana murtiitiin eeggachaa ture jechuudha. Jidduma kana gurbaan kun akka beeku oduma ta'ee eeggatu miidhaa halkan takkallee bulee nan fakkaanne karaa inni miliqee na jala bahee hin beeku. Inni biraasa Yusuf akka ajjeefamu. Akka mootuyyuu isa qabsoo jireenya keenya kan nu dhoogge kan jedhu keessalleen hanganattu barreessaniitiin yoo mallaqa barbaadde mallaqa nusirraa kennina mallaqa keessii deebifna. Muhammad Yusuf kana eddoo isa adda bare haka naan jedhan anallee naan gahanii turanii anillee keessan ergeera sagaleen sun aga'uunatu WhatsApp irra hin jira sagalee yeroo san namni jechaadhaa barbaadan obsaa Yusuf jechuusaati obsaa Yusuf jechuusaati beekadha. Obsaa Yusuf kana jechuu obsaa Yusuf eeyyee. Okay, itti fufi dhiifama Leeman anaa si buuse dhiifama. Okay, Afrikaa itti fufi sagaleen kee muramina fakkaata. Obsaa network isaa dhime.
Niitoorkii isaati. Shurrubbee galcha wareetan shurrubbeen as galan jiru walumaa galatti waan shurrubbee wanni irra deebisee fi shurrubbeen warra isaan miidhama warra isaan gargaare haa ta'u cheeguu dhufureeti. Mee bakka kanarratti waan takka uummata kanaaf ibsa. Osoo obboleessi kiyya niitoorkiidhaatu duraa cufamee yoo haqa namaan dubbanne rabbiin hin dubbatu. Laale maammashu hoggaa gartee obboleettii isaa inni if jala qabatee ijoollee taan paralaayis godhee if jala qabatu nuti maamma shurrubbeetti himne maamma shurrubbeen akkasitti karaa san guutuu qat godheeti hanqa obboleettiin teenya kabajamtuun intaltisi koomandootuun hanqachirraa baatu du'eetiin sagal gubadha jee rukkaaba isaanii qat irraa godhu sodaa maamma shurrubbeedhaatiif osoo rabbiin sodaatiin sodaa maamma shurrubbeedhaatiif intala san sallaman jechuudha kannan jechuudha intala san hanqanumaa maamma shurrubbeen jiraatu. Okay, Afrikaa itti fufi waan siyaaf yoo qabaatte sagaleen kee tolee fakkaata waan biraatti jedhan malee poointii guddaa waan qabnuuf. Isa kana. Ammaan kana wanti nan jechuu barbaadu yoo kan jiraatu taate dansa seera miidhe warra nama ajjeete warra immoo akka taane nama roorrisu hani isaan seera Okay, networking isaan hojii eeguu jiraati. Yaa obsaa yoo dandeesse waan inni dubbachuu barbaade kan argaa baabsu nuuf ibsi achuu haala gara qabxee kaanitti. Sitti himu. Yaa ni mun. Jiru sagalee kee Afrikaan Power. Yaa. Indagaa mujabsi sagalee kee ni jechuudha tolfadhu niitoorkii tolfadhu. Shurrubbee galcha wareetan shurrubbeen as galan jiru shargoodhaaf dhufuu danda'a. Shurubbeen jiran jiru. Sagaleen kiyya. Yaa hin jiru shargoodhaaf yoo raawwatan takka bilbila yaama. Isuma barreessa. Jira qaatti barreessa. Baay'ee sagalee. See kana numura jaanaaf jiru. Dubbatuun hin danda'a akkas takka dabbaa. Afrikaa Power yookaan jamareen wanni shirkaadha. Muwaaz Kamaaloo gaara ka'ee hawaasa gubbaarratti gad deebi'ee ijoollee gurguraa jira yeroo ammaa. Muwaaz Kamaaloo. Itti ceenaa jiru isa. Bira dheeyinaaf jiru. Kana wajjin gaara ture. Amma deebi'ee basaasoon taa'ee ijoollee gurguraa suuraa isaa obsaadha yookaan dabbaati. Okay. Bira dheeyinaa mara bakka sanatti deebina waan adda babaafannee qabna waan ta'eef. Afrikaa yoo dandeesse xumuradhu obsaa yoo inni shabaqaadhaaf dadhabe ati immoo xumurii waan inni barbaachisa. Okay, amma tolee jira. Inni amman irra jira. Kana amman tana absoon amma miidiyaarra deddeemtee gandummaa waa'ee gandummaatii fi waa'ee maalii amma odeeffamtu tuni kaleessa hin turre amman tana mootu warri nama fixeetiniin dhiini namaa irra jiru hayti namaa irra jirtu hayti ilmoo hiyyeessaa irra jirtu saa gurguree ilmoo dhabe saa waatii waliin ka qabu qutiyoo tokko gurguree ilmoo dhabe odoo jiran warri asirraa oduu oofu kun ari'amuun hedduu isaan kana jala deemuun hedduullee waan guddaa natti fakkaatu ana. Maaliif nama walitti naquu hin taati nama wal dhabsiisuu hin taati naannummaa addaan qooduuf taati malee warri dhiiga namaa dhugee lafa jiraa inni sun ol haa bahu ganaa olin baane. Kana qabxii nan barbaadu guddaan. Yes. Fayyaa ta'e. Isiin tana qabsoon waan jiruun immootu waan as keessa jiruun namoota haga ta'ee amma karaa mootummaattillee wal qabateera waan ta'eef karaa jaarsa keenyattillee wal qabate waan ta'eef waan jiru asumarran jira nin argaa itti qophoofne baguma rabbiin tana fide warroota dhiiga namaa akkasitti dhiiga hiyyeessaa nyaate san itti qabsaa'uuf haga wareegama lubbuu kennaa kakaleessa odoo gargaarsan qabne sadarkaa kana geenne nam tokko socho'uun heddu eega wanni dabarte dutuun hin taatu hundi kennaa hin beeyna kanu jala jiru uf jala okota jala kaachuu dhiifnee okota jala kaachutu gandummaa fida ilma gandaa yoo of jala dhiisen kabiraa akkamitti hima afaan kamiin kabiraa hima dura gandumarraa kaa gandummaa rabbi sii haa balleessu Amin. gandummaa matana rabbi sii haa buqqisuuti warruma gandummaa tana asirra daldalu aboo nama ilmoo walloo jedhu rabbi afaan isaa haa qabu ilmoo arsii jedhu afaan isaa haa qabu nu lafee takka ilmoo takka gosa takka oromoo jechuun gahaadha amantii dhiisiti
warra akkanaa kuni miidiyaa walit duchiisu isaa waan biraati garuu ka as keessa jiru kanu keessa jiru ka nyaatee beeynu kanu nyaataa jiraachuu beeynu haga baru nutti tarutti hin eeynu qabsoon tana qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa sadarkaa kana geette mootummaa biratti illee beekamte waan jirtuun immoo amma of jala qabachuu odoon taane yoo ol bahee asirratti dubbachuu kan dandeenye taate karaa keessatiin quba wal qabaannee obsaa Yusuf sii kennaa waan jirtuun amirimmoo na beekaa amarraan na beekaa wal beeynaa waliin qabsoo kanarra turree waan jiruuf nama waan kana dalagullee hunda isaatuun hin beeynaa garuu isin alaa qopheessati miidiyaa kanarraa sodaatteen socho'in haga obsaa Yusuf sodaachisan sin sodaachifne hin qallaa boru qallaa jedhan kaleessa wayta humni hin jirre san dhiira garuu sii qudha umrii si haa dheeressu takkaa sodaatee odoo duuban deebi'in sadarkaa kanaan gahe waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana dhiibee asiin gahe irruman jiraati namni waan kana fakkaatu waan na gaafatu qabu yoo jiraate as bahee na haa gaafatu kennee fiiran. Fayyaate sittiin deebi'a nama tokko fincarraa kanna obsaa warri waliin jedha sanitti jenna garuu san dura waan takkaan isin hin jedhu ta'uu fedhanii horeen godaansa seeraan alaa waan hojjettaniif saba kana biraa galata qabdanii kabaltaa fi miindaa tokko malee waan kana baasee keessan baaftanii yeroo teessan gubdanii yoo xiqqaate nama shan baraarta yoo xiqqaate nama shan nama shanii miti nama takka lubbuu du'a oolchuu jechuun rabbi biraayis nama biraayis waan guddaadha waan kana oromoon guutuun hin beeku horummaan godaansa seeraan alaa tun yaman keessa ni jirti ka jedhu irra hedduun nama amma dhagana fakkaata garuu osoo dhageettiin argatiin osoo mindaan argatiin osoo baasiin argatiin osoo biriin argatiin yeroo teessan birrii teessan gubdanii miskiina wajjin dhaabbachuudhaaf maqaa uummata oromoo bal'aatiin galatoomaan isin hin jaa dhaamsi dhumarte isin hin jiru immoo dheengadda gurran qabdan dheengadda maqaan qabdan dheengadda humnan qabdan kophaa teessan lafaa turtan ilaa waan amma afrikaan kaase rakkoon ati himte tokkoon tokko mana oromoo bakka seeriin hin qabdu keessattuu Arsii Harargee fi Walloon maallaqan buusin namni jalaan du'in hin jiru ana dabbaal guddaa ati agartu ammas taa'u kana saatiin ammaan dubbadhu kana namni ganda kiyyaa nama sadii oliitu maafiyaa tanaan qabamee azabamaa jira kaniin haadhaa fi abbaa an beeku haadhaa fi abbaan boohee amma guyyaadhaan na bilbilu namoota kuma 5,500 kaas jiru kana namni maatiin isaa galan qabamin namni firri isaan qabamin ka ollaan isaan qabamin ka namni du'in ka maallaqan buusin nama muraasa akkuma wayyaaneen oromoo cunqursitee cunqursaa wayyaaneen oromoo cunqursite mana oromoo hunda seenuudhaan qabsoon finciltee wayyaanee kufifte san maafiyaan gaara keessaa oromoo cunqursaa jirtu daangaa dabartee sarara diimaa qaxxaamurtee tokkoon tokkoo mana oromoo guutuu seente santu oowwee dhageettii fi wacaa amma miidiyaarraa kana hunda uume dhaamseen isinii qabu horeen godaansa seeraan alaa warri as keessa jirtanis warri as keessa hin jirres taa'imiin keessan yeroon keessan ihee gizee yeroon keessan yeroon isin waan kana furmaatatti gootan xumuratti argattan kabaja maqaa keessanillee hojii keessanillee saba wajjinillee wal bartan maaliifin kana isin hin jaa bakki isin dheengaddara turtanii fi bakki isin irra jirtan adda adda hubannaan dheengadda uummanni isinii qabaachaa turee fi hubannaan uummanni har'a isinii qabullee dachiifsamiidha har'a guyyaan keessan saatiin keessan yeroo tanatti fayyadamtanii vaariyaal amma jiru kanatti paawar amma jiru kanatti dhageettii miidiyaa hundaa amma jiru kanatti fayyadamtanii jawariinis yoo ta'e eenyuunis yoo ta'e informeeshina kana yeroon isin gabaastan yeroon hattoota ittiin saaxiltan yeroon rakkoo uummataa kophaa keessanitti dadhabaa turtan san furmaatatti gootan saatii kana fayyadamtanii obsaa fa'aa wajjin akkuma waliin dalagaa turre akkuma ammallee waliin jirru warri obsaa wajjin dabalamtanii as dhuftan saahiboonni obsaatis asirraa kaase yoo wal taane tokko taane dhaabbannee informeeshina warra sanii kallattiidhaan walii laanne jara san torbaan tokko nutti hin fudhatu bakka sanii buqqaasuun keessattuu jara kana miseensi isaanii biyya keessa jira Adaamaa, Dirree Dhawaa, Asallaa, Finfinnee, Harar, Jijjiga, Lasaanot warroota bakka san jiru biyya keessa waan jiraniif seera mootummaatiin jawarii wajjin taanee buqqaasuun salphaadha. Warra bakka sanii nama oomishee baadiyyaa Oromiyaa keessaa nama gara baharaa ergu to'achuu jechuun it is biizinasii guddaa uummata gaara keessa jiru kana to'achuu jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya tokkoon nu hafee isa mootti keena qabxiin guddaan isa sanii umurayyaan sagantaa jechaa turte carraa umurayyaan maal jechuu barbaadde carraan keessa. Waan takka dabbal. Mallee barbaachuu jira. Hayyee Yuusuf itti keena isa kana obsaa maal dabalta umurayyaan isa dubbisuu barbaadde. Umarayyaan osoo dubbifne dura ani qaruu ta'edha koomentiidhaas gallaaluttiin jira osoo umarayyaan dumaashee teenya dubbifne dura waan takka tanii dubbadhuun qabaa. Rakkoon guddoon akkuma uummanni dubbatan akkuma uummanni kun dubbatanitti
hoggu takka waan takka firraa buqqisuudhaan fedha wanni inni firraa buqqisuu fedhu maali irra hedduun Oromoodhaa fuula duraa naman dubbattu hudduu duuba nama nyaatti garuu namni hudduu duuba nama nyaataa sareedhaati akka sareedhaati ananqa looyarri UNHCR manaa dhufee na fuudhee biyya afurii si erguuf deemna dafii fidadhu Finlaandaa Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa naan jaan jechuudha. Ellaanuu isaan du'atiyya karaa humna tikaatiin akkaanan duudhaaf deemu kaanan shuutta warqanii jiran jechuudha. Akkasittiin biyya tana filee anichi booda tika isaanii jala na kaayan jechuudha. Amma ijoolleen ragaa baate tuni obboleeyyan kiyya ilmaan sikkoo mandooti jechaadha. Quba qabanii. Waa'ee Husseen Maabaraa obsaanni sattaraa waan jedhamu takka durattis ture. Rabbiin afaan isaanii duubatti haa micciiruu. Husseen Maabaraa namni qaxaabiris ni dubbannee qaxaabiri dubbachuudha jiranii. Namni yeroo duraatiif Husseen Maabaraatiin ati dhiiga nama ati hubzii hoggaa nyaattuun jeen daabboo hoggaa nyaattu. Wallaahi Rabbiin dachiif samii uumena arkaa haamarraa umara adamas keessa jira. Husseen Maabaraa gaafa garee keessatti as yaamnuun jeeni ati nama maafiyaa dhiiga namaatii lulluuqachuu tureen jeen ati daabboo dhiiga namaa gaccobsiteeti daabboo saniin tuqattaan jeen Husseen Maabaraatiin jechuudha. Husseen Maabaraatiin fi Nuuraddiin Yuusufii fi Obsaa Gursumii fi Saddaam warra wanniidhaa tokko dhiyootan achumatti jeessanii tokkommaas ha makiinaan garaan galtee makiinaan Taajuu Ahmad morma kana daayiteetu jira. Duuba akkasitti ijoolleen sun maal kaja'an ta'an jechuudha. Obsaan Husseen Maabaraa wanniidha godhaa jiran. Namni yeroo duraa Husseen Maabaraa kana karaa gareedhaa san fidee Husseen Maabaraa ati dhiiga namaatiin daabboo tuqattaa daabboo tuqattee nyaattaa ati hattuudhaa ati zulmiidhaa jee namni dura arrabsoodhaanis yoo taate karaa waldaa fi duudhaanis yoo taate achi keessatti gartee adabaanis yoo taate ceephoo buufachaanis yoo taate kunoo haamarraa umaraa damarraan tana nama as na bira jiru Abdu Jabbaar as nama na bira jiru dumaashilleen haati mana isaatilleen dhagayuu numa dhageessi beekadhu hanqaanan akkanatti isa kana akkana wanni godhu nam tokko waldaa keessatti nama maallaqa qabuu fi nama paawara qabutti hin dubbatan namni isaan firraa dura kaayatanii fiigee Arsii afaan bu'ana Harargee afaan bu'ana Jimma afaan bu'ana hanqa gartee ajjechaan xiyyatti qophooytee maallaqni kafalamee sanaa keessatti shuut isa goona jaanii dhufanii Rabbiin gaaduuti Rabbiin keessan jirre onni dhaamiti Rabbiin kun khayrii na godhee gara Awustiraaliyaadhaa sanna fidee kanumaan siimuu barbaada jechuu barbaada. Okay, fayyaa ta'e umurayyaan maal jechuu barbaadde carraa fudhatu dubbadhu carraan keeti. Salaam alaikum. Waalaikum salaam itti fufi arraadha. Bari dubbii yaani jecha obsaan jee kanaatu Husseen Maabaraa harki isaa dhiigaa jee Husseen Maabaraa maafiyaadhaa jee rakkoo miti maafiyaallee haa ta'u harki isaallee dhiigaa haa ta'u. Garuu immoo waa'ee gartee waldaa kana keessatti akka horee yaman jettanii akka horee axaggetanii godhatanitti obsaa Yusuf gaafii sirraan qaba. Wama takkallee inni Oromoodhaaf waan inni godhe takkallee hin jirtu. Waan inni nam Oromoo godhe malee akka isin wajjin dhaabbatee wanni takka wanni inni Oromoof godhe hin jirtu. Gaafii takkittii tana sirraa qaba. Haasa isinitti hin dheeressu. Bareedaadha. Galatoomii atuu dib laal dumaashiitii yaa haadarayyaan atuu dib jetteeti bakka buutee wallaaltee ni buuteen seenii jirti. Dib jettee bakka buutee wallaaltee rakkoon teenya guddoon bakka kana jirti kunoo. An akkiniin je namni yeroo duraatiif Husseen Maabaraa ati nama harka dhiigaati. Hin jenneeni tana banaddo haadarayyaan ati khubzii dhiigaan tuqattee nyaattaa hin jenneeni waan kana. Husseeniin banadhu mee maayikii ta'e. Jetteeni jirta. Bas ta duraaniin baanu ana haasaa reefu kan isin haasoftan irraa hin jirfatee Khalaas dhaabbadhu achumarra naa dhiisi achumarra naa qabii Husseen kara waldahaa finnee achi keessatti ani riimoof godhee haamarraa Umar Adam ol deebisee naa fi haamarraan fi Ahmad Adam faan hanqa horee waldaa irra wal finnu geenyee achiin booda deebinee Husseen Maabaraa anattuudha. Hawaalaa ijoollee irraa hin buusisiisuu ture. Ammaaf ammoo ceephoo buufadhee horee axaqunda goone jechuudha. Dhageessanii hanga gartee Sirri. hanga gartee ijoolleen hedduun irra loltee
aboo anee dhugaadhaa hattuudhaan ture Oromootiyya waldayni kuni akka waan kaameeraa duudarra nu hidhee jiruuti keessattuu gurbaa abaaramaa obsaa kana jalaa namni ba'u hin jiru walirratti hin jaare anattuudha ilmaan namaa miidhe hawaalaarraa buuse garuu ammoo ammaaf waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustaad kanaafuu hanga gartee horee waldahaa goonee nama deemee nuu baasu hunda geenyee jee tanaas dubbadhe dabbaalitti illee dubbadheetiin jira tana durallee dubbadheetiin jira akkasi quba qabaadhaa. Obsa gaafii murayyaan kallattiidhaan deebisiif yoo dandeesse waan isin si gaafatte. Hussein maabara Oromoo miidhuu isaa himuu qofaa miti wanni inni Oromoo fayyadee ni jira moo hin jiru akka qoree godaansa seeraan alaatti waan isin gargaare wanni isin isa galateeffattan dhugaan inni uummata kana biraa qabu kan isin himtan jira moo hin jiru isin jette. Gaafii kana maal hedduu haya gaafii afaan Oromoodhaa gaafii qaxxaamuraati qaxxaamuraan hattaa ijoolleellee hanqa isaa fi haati dhayyaan deemanii fi kararratti maallaqa hiranii fi gahan. Mee gutak laala. Meetti dhiisaa filis obsa dhiisaa laal laal bakkiniin hin jiru. Haati dhayyaan deemanii fi kararratti. Okay, shurubbii kiyya gutak mutu naa godhi. Itti buka obsa. Hamara gutak kana obsi. Achuma irratti hamara kiyya gutak mutu godhi obsuma deesi. Obsa gaafii kana deebisiif. Niin deebisa. Mama shurubbeedhaan mutu godhi sagaleen na deddeebiti. Laali. Shurrubbeen haa dhufu. Hanqa shurrubbeelleen baga dhufe walumaan koree turreeti waldaa san keessatti. Hanqa Hussein maabaraa eega ceephoo buufate boodarra ijoollee baasuu bira kutee bakka takka ijoollee 20-30 baasuu bira kutee isaa fi haati dhayyaan dhadhaabbatanii maallaqa hiraniif gahanii karaa qaceelchanii makiinaa isaa kaafatee hattaa shamarran gaafa hakiimee biraa ijoollee aandaree takka amataa 17 takka amataa 19 takka amataa hin beekote aandareejuma gaafa gartee ijoolleen sun huccurraa saayixee akkan taane goote san ijoollee san isa bira keenya ammaas ijoollee takka amarraa dhalaa nama meeqasaa taa wanni irraa fuune ta'usseen bira keenya takka ijoollee mana taajuutii fuuneemi haadha umarayyaan mana taajuutii fuuneemi gaa waan turtee na yaadachiisi mana taajuutii fuuneeti mana taajuudhaati ijoollee maallaqa sanuu maallaqa san 490 namtichi ijoollee tananiin gubanuun je'ee maallaqa 490 Hamarraa Umar Adamas jira Abdu Jabbaaras jira Ahmad Adamas jira maallaqa san irraa kafalee ijoollee sanillee achuma dhiisee ani idduudhatti hidhaadhaan seene harka lafa jalaatiin dallaalonni Yaman keessatti waan hin taane dalaganis waan kutee xeeruma naa taatee akkasittiin hidhaa seenee ijoollee sanillee Hussein bira yeroo dheertuudha ture jechuudhaan barbaada akkasitti quba qabaadha hanga isaa fi haati mana isaa deemanii onni kanatti ammoo waan takka tanaa beekuu qabdan ankaniin jiru akka Adaamaadhaati isaa ankaniin galu akka Finfinneedhaati isaan ka jiran akka Jijjigaati hanqan takka akka nuti addaan fagoodhaa laalaala Yamanuma keessa an sanaadhaan jira isaan axaq jiran Shabuwaa animmoo magaalaa gudditti Yaman sanaadhaan jira akka nama Finfinnee fi Jijjigaddaan jiruuti itti waffadhaa kana bira waan hin jiru. Okay, fayyaa ta'ii gaafii umurayyaan si gaafatte kallattiin deebistee waa'ee Hussein maabaraa. Gaafii umurayyaan. Gaafii xiyyanaa deebisee jira haa galatu garuu gista kan garuu immoo yeroo ammaa kanatti gartee waan dur dalagameen ilaa irraa itti arrafamu jira inni haa ta'u haa arrafamu garuu immoo namni tokko dallaallotiin axaq keessa jirtu kara nama 100 meeqaa taati dallaallotiin axaq keessa jirtu garuu immoo tokkichi dubbatamutti hin jiru dallaallotii axaq keessa namni dubbatu jiramu Hussein maabaraa qofa namni dubbatu jira haa ta'u deebisee gaafiin hangaafadhe kanuma deebisaa kee argadhe. Fayyaa ta'ii abshirii waan kana mallee asmataa horduu fi tokkollee isaanii hafuun deeman. Waan takka asirratti Umurayyaan oguu takka obsa assalaamu alaikum jira. Umurayyaan dabalata umurayyaan gaafii obsaati gaafatteef dhugaadha obsaan kan jedhe namni calqabaaf ila jechi obsaan jedhe akka ifasii ta'u akka mana kanalleef ifa ta'u obsaan gandaa ijoollee gandaa malee ijoollee naannoo biraa irratti malee ijoollee gandaan tuquu jennaan
an as fidee Useen Maabaraatiin kana jedhedha jechi isaa akka ifasii ta'u. Useen Maabaraan mootu guyyaa waldaa ittisa godaansa seeran alaa irra dhufeetiin ceephoo fudhatee an toobadhe jedherraa toltuu isaa malee hamtuu isaa dalagu achi asitti namni dhagahe hin jiruudha. Dhageessee hundi keenya waldaa kana jala deemu jirra. Ilmoon namaa takka erga toobatte rabbuu erga toobatan yoo ittiin deebine numa namaa araaramaa isa kana haa jennu malee inni erga wanta achi duraa ufii ceephoo fudhata seeran ala nama kuma meeqarra dhufe achi asitti deebi'ee wanti inni mootu diliin inni dalagee hamtuun inni namarratti raawwatame yoo toltuu taate malee hamtuun isaa wanti dhagahamte hin jirtu nullee kan beey nun kan. Ustaz qoy kutak umrayya. Ustaz maal jechuudha? Ati masik komandooti. Afrikaa kee naaf kutak. Ustaz amta maal jechuudha umrayyan? Mutirigirta. Ya, galatoom. Turaan durse assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi keessanuu gaafii kana umurayyaan hoggaa dhuftee obsaa gaafatu. Sila obsaan haasawaa jira. Umurayyaanii fi Hussein Maabaraa waliif maali jechuma barbaadeeti. Hanguma san tanana sidem sakalatini umurayyaan haadha manaa isaati. akkana. So waan dur dabreedhaa jechuudha Hussein Maabaraa eega gartee ceeqoo buufate booda wanni akkasiin jiru jechaa himuudhaaf ol baate jechuudha kasiimi. Isinleen kan nama ol baatee qoreen godaansa seeraan alaallee kan nama ragaa baanii. Hussein Maabaraa hojii isaa kan duraan. Dabbal bistaka. Anaat eebbisaa si kan Arkadde